tokkuma wanti sin beekuu qabdanu ijoolleen as jalaa komantii maqaanatti baasaa jirtu kunoo ibsaadhuma isa guruupicha keessan jira jedhe gaafachuu dandeessu an guruupii isa maallaqni funaanamu kana keessan jiru inni abbaa qabaa guruupicha keessan hin jiru jarri dhufanii dhugaa jaraa hin baafatu inni ibsaan immoo mana natti bantee na arrabsite sinin jedhaa jiru yaa jama ani narrabsine Raji sobanatti sobdanii maaliif na sobdanii wanti sinatti raajjani naan taane maqaa Yesuusin sobdanii jedheen himadhe malee ummata kiristaanaatti hin arrabsine na arrabsite te maqaanatti hin baase hin jenneen gaafa ayyaana waggaa kee qoy gaafa ayyaana waggaa ji'a sadii abbaa qabeenyaa taata addunyaarra naannoof kanaan jettanii jennaan abbaa qabeenyaa ta'eera adeemsa wale Haleessa gaafa waggaa tokko kabajattu akka nama guddaatti waatee akka gootanii gaafa dubbattan tokkummaati mana kana kabachiisi tokko tokkoon yaada namarraa fuuta. Gaafa awwaleen dubbatu namni biraa dubbatu waan gaaffii irratti qabu qoy qabxii qabachaa deemi. Abti kabacha. Achi booda gaafa dabareensi godee bista walumatti qabdee kanu. Ibsaatu awwalee gaaffii afaanii gaafate. Kanaaf awwalitti dhiise. Ibsaa fi awwalee wal beekan hiriyaa waan turanii fi amma wal dhabuu danda'an. Akka kanatti waliin galanii deebisuun qabuure Alexo eega maqaana waame nama 3,000 irratti maal taate Alex. Ofirraa deeffatu yaadeen immoo jechuun deebii afaanii awwalee nama narrabsu Alex. An nama narrabsu arrabsee waan ta'eef awwalee isa ofirraa deebisuu yaadeen kam jette gaaffii arrabsite inni jedhanii maqaa Yesuusis asobeen beenneen na sobani maqaa Yesuusin ji'a sadii abbaa qabeenyaa taata addunyaarra naannoofta jedhanii an abbaa qabeenyaas hin taane addunyaarras hin naannoofne wangeelaan hin sobamu Yesuus dhugaadha maaliif sobdan maqaa Yesuusin jedheen kiristaanota biratti mana kootti gaafannaan na arrabseedhanii maqaa na balleessaa jiru kana deebisuun koo dirqama waan ta'eef isin hin arrabsine Raji soba ammoo in sobdu miidiyaa irratti in sobina amma booddee eebbifamaatti fufaa waa biraa barsiisaa. Thank you. Eshi. Waa tokkoon si gaafadha tokkee. Eshi tokkee waa tokkoon gaafadha. Dheengadda diggisii wayii irra turanii waggaa tokko erganni dhufeedhanii keekii muranii fuulatti dibaa turan akka dhokkeetti. Gaafa sana namoonni argitanitti yoo jiraattan barsiisaa ibsaatti naafe sheer naa godhaa jedhanii ijjigaayyoon utuu dhufte gaariidha. Isheetti sheeritti naa godhaan naan isheen na waamte nan dhufe bo'aa ture already argitanitti viidiyoo wariillee Abu Muwaaz hojjeteera. Viidiyoo sanarratti bo'aa ture taa'e natti dubbate na wajjin gatii guddaa kaffalee jedhee bo'aa ture. Viidiyoon isaa jira dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo jettan. Ani immoo ji'a sadiitti naannoof taaminaamin jedhee kanan isatti dubbadhe yoo viidiyoo fide amma asirratti agarsiise. Kuno nama 3,000 keessatti nan gattaam. Isa maayinni beektaa gaafati waa'ee isaanitti waliin galle maqaa hadheessuu fiiganii ka'u bakka. Amala kanaa qabu baay'ee. Namni tokko ila amma kanaan dura argitanii. Kun akkasii gara yaadaatti deebina egaa. Gara yaadaatti deebina. Awwalee ati ofirraa deebitee waan ta'eef amma gara yaadaatti deebina. Tokkoffaa garee maallaqa sassaabbii keessaa riboomna godhanii jetti miliyoonii waa'ee maallaqa miliyoon sana. Eenyutu riboomsi godhe ibsaa? Koree wayii qondaa'ee waasaappiitiin akka gallu godhame ani keessan turre gaafa wal ga'anii walii bilbilanii naaf hin bilbilanii maaliin jedhanii waasaappii isaa yoontinii ta'e iskiriinshoot godhee kaa'asir rakkoon hin jiru. Ergasii birrii ergamu baasii galii galee hundumaa natti himi. Eenyutu garicha keessa jira? Garichatti keessaa baafamte sana keessa hooggansisaa yookaan kan fuudhee deemaa ture jechuun namni tokko jajjabaatee fuudhee deema keessatti dubbatee nama kakaasaa eenyudha durummaan kan keessatti admiinii jechuudha. Admiiniin garee wangeelaa fi akkaawuntii irratti ba'e karaa kolleejjii wayiidha. Obsaan dhufee ragachuu dandeessu isatu liid godhaa ture obsaa. Fadiin kun si deebisaa qoyal tokko ishii obsaan galchaa habiibi. Obsaa ol galchaa obsaa ol galchaa al tokko ilaa wannan si gaafadhe siif agaluu. Achi keessatti namni dura bu'ummaan akkas jedhee ibsa kennaa ture eenyudha guruupii ammatti keessa jirtu sanatti. Obsaa. Isammaa obsaa orgaleera thank you galatoom. Yeroo ati guruupicha keessaa baatu maallaqni meeqa ga'eera? Hin barre maallaquma galee iyyuu hin argine ani. Ammam akka galee ammam akka ba'e nagar. Koreedhaan turre ati akkamitti baruu wallaalte?
dura koree sana koree keessa keessa utuma keessa jirtu dhiiba. ela yeroo koree sana ijaaramnee waasaappiitiin ijaaramee akka dubbatamuuf ta'e walgallee haasa'aa turre mari'achaa turre birriin galu sun hundumtuu karaa kolleejjii ta'ee akkaawuntii sanarratti kan inni galaa ture. Isaa booddee meeqa akka ba'ee natti himanii hin galle ani ergasii jechuudha. Inviteeshiniin naan ergamne dura dawwalameeti kan isaanii walitti qabamne haasa'u. Sababni sii kaame remove godhamuudhaaf maali? Akkuma amma waliin dubbate gara saadha. Bakka akkasuma bakka already yaada isaan ignore godhu tokko yoo intinii ta'e. Tokkummaa. Tokkee. Naa obsi remove godhamee redhee yaada kennate waan ta'eef naa obsaati. Namni guruupii keessa hin jiru. Guruupii keessa hin jiruudha. Maanatu kireet godhe guruupii. Ragaa fidachuu danda'a. Ragaa gaafanna waan ta'eef rakkoon qabu. Ragaa naa baasis. Ragaa naa fidi. Gaafadhu ragaa. Ati guruupii miliyoonii jedhan jettee inni sana maal miliyoonii maallaqa funaanaa jiru hundinuu guruupii miliyoon miti ree akkamitti addatti siin guruupii miliyoon jedhu ree jarri hundinuu guruupii miliyoonii maallaqa funaanaa jiru. Al tokko bu'ee maqaa korichaa screenshot godhee asirra kaa'u WhatsAppii. Uffaatee fidda malee ragaa asirratti uummataaf iskiriinii. Hin danda'ama rakkoon qabu. Sagalee keessatti qabdaa yeroo keessa galtee ati keessa jirtutti. Sagaleen obsaallee jira. Bakka tiriloonni sawwarattee taa'in mul'isa waan ta'eef. Obsa waan tokko si gaafadha akka kiristiyaana tokkotti because ati geggeessaa kolleejjii tokkodha. Giruuppii sanatti gallee guruuppiin teenyee mari'anneerraa waaqayyoon natti waaqessitu sitti hafaradu ani keessan turre. Dhaggeeffadhu. Eebbifami yaada gaarii qajeelaa gaafatee koreen marii jalqabaa isa waamnee mari'anneerraa koreen maallaqa funaanuu garuu guruuppiin isaa gara biraadha. Isinii baasuu hin danda'amu asirratti ollaanidha waan ta'eef ofiishaalee funaannee uummata irratti funaannee uummata irratti waan ibsuu dandeenyu nun dhibnu. Maaliif koreen marii jalqaba irratti guyyaa 2 waamee aadiin itti godhe jira natti itti dabalee aadkoolidha. Garuu koreen ijaaramu jennaan koree maallaqaa immoo koree biraatti ijaarame isa kana keessa jalqabumayyuu hin gallee inni kan jechaa jiru isa jalqabaa irratti waamicha eeggatee dhabeeti malee koreen dhaabbata baajata funaane adda adda ibsaa akkasitti wadhadhu yoo barbaadde immoo amma sitti baasuu hin danda'a guruupii lachuu. Obsa akkatitti na hubattu tokko akka waajjiyaan tokko akkatitti na hubachuu qabdu tokkoffaa birriin kun hatameera birriin kun akkas ta'eera maal jechaa hin jiru because waan ani hin argine hin dubbadhu an tajaajilaa waan an ta'eef garuu waan ati dura walitti nu qabdee inviteeshiniin nu ergamee keessa galle sun horee maalii jedhama. Inni jalqabaa sun dhaggeeffadha ammas inni jalqabaa suni atatamaan maal goona kan jedhu waanatti walitti qabee kireet godhe. Sana booda gargaarsa taasise namu jennaani koreen garee wangeelaa koree qaba waan ta'eef kan itti dabalanne Abdallaan ala kan ta'e guutuun ala kan ta'e nama 3 nama 4 wayyaa nama 5 laa fudhannee ibsaa garuu garee isa jalqabaa keessaa garee biraatu kireet ta'e malee garee lamaadha jechuudha. Isuma dhugumaa ta'uu barbaadde sin agarsiisa ibsa. Inni jalqabaa garee marii fi maalidha gareen inni jalqabaa sun maqaansaa maaliif walitti qabame? Jalqaba maal goona waan jedhuuf walitti sin qabne tokko. Malee ankoree birrii sassaabamuu sanaa miti jechuudha. Kan birrii miti. Yeeyyeen miti. Tole kunoo kanuma kan hin beeku tokkummaa. No. Kanuma kan hin beeku laa. Gaaffii tokkitti si gaafadhee sirraa xumuradhee waajillee dabaree kenna. Akkati yaadutti maallaqni kun waliin dhaameera moo akka yaada sammuu keetiitti fakkeenyaa fi wal dhibbeen uumameera koree isa kaan keessaa baafamteetta maallaqni funaaname kun wal dhaheera jetteen shakkii qabdaa akka keetti ibsa. Jechuun noormaal ta'u isa beektu sana miti ilma namaa waan taateef waa hin xiinxaltaa akka shakkiitti sin ilaalta akka ilma namaatti si gaaffee kana jechuudha. Ani already waan tokko kaasaa ture guyyaa awwaleeni maal kaasee yotte namoonni waadaa galanii hundumti isaanii hin galchine waan ta'eef sobduu taaneerraa jechaa ture. Akka sanaatti yoo furanne already dhugaa ta'uu danda'a. Garuu immoo akkuma nama asirra taa'ee dhaggeeffataa turretti akka waadaatti yoo ta'e akka namoonni waadaa galanitti yoo ta'e birriin achi mucaa kanaaf ergame ga'aa miti akka waadaatti yoo ta'e. Garuu immoo waan akka namaa tokkotti istimeet godhu yoo jiraate namni waadaa galee hundumtuu birrii sana hin galchine taanaan dhuguma immoo amma sila obboleettiin tokko $200 waadaa galeen mana korratti gubannaa wayiitu ta'e Beeruutiin jira abiddi wayii keessaa booda aniyyuu
waan waadaa gale sana keessa birrii gimmaasha hin galchine jette. So akka namni keenya bakka gaafa simmeetiin ka'ee waan intini godhuu fi birriin kun akka kottiin cabarbarama jedhee hin yaadu gama kootiin. Garuu keessa namaa immoo Waaqayyotu beeka. Ishi ibsaadhumatti darbina waajii miitirraa kaafattee waan dabaleedhaa turte waan dabalatu jiraate ibsaadhumatti darbina waajii sii kennine waan haasoftu yoo jiraate sirraa fuunee kaanee ibsaatti deebina. Galatooma sagaleen kun qulqulluudha tokkummaa. Yaa sirriitti jira yaa. Okay hunduma keessaniif nageenya baay'atu. Jalqaba irratti barsiisaa ibsaanii ifaa godhaniiru yeroo ibsaan jalqabaa koree keessan ture jedhee xiqqoo ishee namootatti waan biraa fakkaachuu danda'a. Keessaa rimuuf ta'e jechaa ture miti tokkummaan akkas jedhanitti fakkaata. Eeyyeni kan jalqaba buleessi keenya ibsaan nu waliin ture ariitiidhaan maal goona waan jedhu irratti malee koree warra qarshii walitti qabanii keessa hin turre takkaayuu isa keessan seenne buleessi keenya ibsaan. Yerooma ariitiidhaan maal goona jenneyyuu namoota muraasa taane walitti dhufneetu ibsaan afaan isaatiin akka nuun jedha. Waan kanarraa muuxannoo hin qabu. Isin hundi warri muuxannoo qabdanii nama gargaarsuu dandeessanii akka garee wangeelaatti itti deemaa nuun jedhee sokke. Yoon doggoree ibsaan obboleessa kootiin sirreeffachuu danda'a. Garee sana keessaa murimuuf na godha yoo jedhu garee sanatti erga gaafasitti deebinee cikeetti waan tokko hin dubbanne tokkummaa. Kun dhugaadha. Garee maal jennee ariitii walitti qabne sana keessatti deebinee waan tokko yoo waliin hin dubbanne maal goonire akka garee wangeelaatti koree waan jiruuf walitti dhufneetu waan goon ariitiidhaan goonee keessaa baane malee an akka kota obboleessa koo ibsaayi jibba sirraan qabu nama tokko keessan irraa jibban qabu garuu achi keessaa rimuuf na godhaniiru yoo jedhe inni koree qarshii walitti qabu keessa takkaayyuu hin seenne achi keessas hin turre. Rimuuf na goota yoo jedhe immoo rimuuf guyyaatti godhame sana fidachuu danda'a garee masal qabaarraayyuu. Amma kun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaaduun akka kootti. Obboleessi koo awwaleedhaa fi ibsaanis obbolummaa walitti qabu. Wal tokko tokko irratti ariitiidhaan miira keessa galuutti dubbachuun jira hundi keenya iyyuu. Garuu ammoo haala laallachuun murteessaadha. Egaa erga haqa namaa dubbachuudha ta'e tokkee koo haqa namaa dubbachuudha akka hawaasaatti miidiyaa hawaasaatiin dubbannaa erga jedhamee fakkeenyaa fi akka miliyoon mana hidhaatiin baaneef mana kee kanatti nama 3,000 irratti qarshii gara 500,000 walitti qabamee ture. Mucaan mana hidhaatiin gara qarshiin sun eessa dhaqe? Dhaggeeffadhaa maali? Yaada jira. Dhaggeeffadhu qaba. Nan deebisaa fi obsaan. Qaban. No. Waa'ee garee shaadaa maal sadatti? Waa'ee garee shaadaa haasaa. Waa'ee abbu maqaan kaasne. Nan deebisaa fi waan nan deebisu. Ahmad qoy. Natu deebisaa. Agaafatu. Jiruuf deema tokkee kanaa jira. Yaada jiruuf dubbattu isinis maaleen osoo dhaggeeffadhaa. Agaafatanu rakkoon qabu namni kamiyyuu gaaffiif toominaan agaafatu. Deebiinis asuma jira waan ta'eef. Yaa. Galatooma. Wanta biraatti akka. Yaa annaamusuma ani naasa. Awwalee as jalaa baay'ee ka'e. Namoota gurguddoota sirra jirtu namoota dhaggeeffachaa jiru nama Oromooti hedduunsaa wal kabaja waliif qabna Oromummaa walitti qabna obboloota koo. Yoon dogoggora dubbadhe dhiifama naa godha. Anama miliyoonii illee waan asirratti dubbadheef aarii dubbadhe. Natu si deebisa waajjii. Sirrii gaafatte. Ishi tokke. Thank you galatoo. Eeyyeen atillee Facebook irratti dhoobdee turte tokkee koo ijoolleen fidanii maxxansanii turan qarshii 500 moo 50 waan akkasii jetteetu bilaasha ta'ee jette. Dhoobdee turte ijoolleen maxxansanii turte. Dhoobdee turte jedhika. Maxxansitee jechuun. Dubbatika maxxansitee. Yaa nu biratti maxxansitee jechuun post jedhamu Ingiliffaa maxxansitee turte. Awwalee as jalaa baay'ee. Tokko kana lammaffaa ijoollee gara shaadaatti dhuftee mana ijaarra jedhame yoo xiqqate qarshii miliyoona 5 wayitu walitti qabamee faraan gabaasee ture ijoolleen manni bitamee lafa bitamee. Isatti deebina gaadha amma akka galatoo waan si waan amma fuullee fayyadamu. Tokkee kontumurree qoy sekeendii 5 qofa. Sekeendii 5 qofa. Qoy waan si deebisa. Sekeendii 5 qofa. Akka waa wal hundabsiifne. Adeemsa nu sirreessaa. Gaaffiin jalqabaa sirrii. Tokkummaa namni jalqaba gaaffii gaafatame waajiin warra gaafatamu keessaati. Gaaffii isa irratti kan irraa of qulqulleessee ka'ee kan warra waa'ee musliimaa gaafatu. Isaanan deebisa. Gaaffii itti gaafatte kun galmee irra galee jira. Si osoo hin taane qaamni maallaqa sana kenne gaafatee waan kana keessatti shoora qabu gaafateera. Tartiiba qabsiifannee waan jirruufi sana akkuma kanatti nuu dhiisi hin dhiibne jechuu barbaada. Na gaafatte waan ta'eef akka nama tokkotti si deebisa. Nama bakka bu'ee osoo hin taane akka miidiyaa hawaasaa taanetti akka miidiyaa yeroo kana dhiibbaa fedhe geessisuus ta'e qabbaneessuus danda'u tokkotti akka miidiyaa uummataa taanetti gaafachuu waan oolu miti. Kun ati jetteef osoo hin taane uummataaf jecha waajiin jedheef osoo hin taane kan garee eenyu kanas yookaan waajiin na gaafadhaa nan gaafatinaa jedheef osoo hin taane miliyooniif caala garuu saamichi uummata irratti raawwatamaa jiraa waan jedhu adda baafachuuf si galee irra caalaan. Isa gama kanaas waan wayyaa jala kaa'annuuf hin qabnu.
deemsatti deemnaa jechuu barbaadetani galatoome waajii. Ina fusuunis Alex bakka mana gaafate yaada kollee natti mursiifne tokko mana kee keessa jirra tokkummaa ta'u bakka malee qarshiin kuma dhibba. Yaada kan kee yaada biraa maali kaaftan? Xiyyeeffannoo waan ammaa irratti godhu malee. Maali beektaa? Akka nama dubbachuu taanaan tokkummaa. Qarshii kuma 220 suma yaamboo nyaatamte suma yaa tasfaa nyaata. Baati deeman jedhe malee dubbannu hin jenne waajii bar. Hai. Haqa hawaasaa dubbachuu ta'a. Sana kan suma yaa tasfaa itti deemu. Dura sana dirreessuu qabdu kaasume. Dibbiin gootee hafte. Qaama akka siin nyaatte isinitti himneerra. Irra keenya ragaa waliin bakka sana sirreeffadhaati. Mana keenya xiyyee. Ajandaa jijjiiraa jira amma ajandaan jijjiirina. Mata dureen jijjiirina. Waan walitti qabannee qabna. Mana keessan sirreeffadhaati nutti deebi'a. Waliin galu. Waliin galu sabaruu danda'u. Dura mana keessan sirreeffattan malee nu gaafachuu hin dandeessan akka kotti. Waajii arrabsuun deebii taati. No arrabsaan jiru tokkummaa. Miira keessa galu. No jechuun ajandaa jijjiiruuf loluun deebii taati. Beekumsa taati. Jijjiiraas hin jiru lolaas hin jiru. Nama guddaadha. Akka kiristaanummaatti namni gaafa duraa qabu jiraate namni qarshii buuse dhufee nuun waa gaafatu malee si nu gaafatu. Akka kiristaanummaatti osoo hin taane wangeela si gaafataan jiru bara. Wangeela dhimma keeti akka kiyyatti miti bara. Si galee namni waa'ee qarshii biraa nu gaafachuu barbaadu yoo jiraate namni buuse nu waa gaafatu malee. Maaliif jetta? Namni buuse waan nu gaafatu. Miliyoontu gaafataa jira. Miliyoontu gaafataa jira. Maaliif waajii maallaqa irraa fuute miliyoonii nageenya mana kiristaanaa tokkottu nu gaafadhu jedhi nuti paasteroota qabna nuti waldaa qabna seera mataa keenyaa qabna namni dhufee nu haa gaafatu galatooma walii keessa dura qulqulleeffadha dura mana keessa qulqulleeffadha paastarri maallaqa namaa nyaatu qarshii sumayyaa hamboo deebisaa qarshii 500 miliyoonii ni keettan bisna jettanii buustan sana dura deebisa sumayyaan hattuu jenne waajii siinillee hattuu jechuufan deema jetteen naana immoo Modisa ribusa balageen kabajan qabu. Balageedha tokko gurbaan balageedha. Ayaan qabu. Na deebisi qoy naa kenna dhabe. Yeroo tokko carraa kenna. Amantaa bakka bu'u. Amantaa bakka bu'u seen dubbadhu. Waajiin nama dayyuusa. Eeno as rakkiche no baamarnyaadha isitti maayyuudha. Siigalee wallaala qoy al tokko. Wallaala. Wallaala beekumsa waa tokko hin qabne. Qoy al tokko. Al tokko carraa nangaa. Nama dhaloota kana sammuu adoochaa jiru. Dhalootan barsiisa jedhee dhaloota doomsaa jiru arrabaan jechuudha. Arraba barsiisa. Nama ganamaa galgal nama guddaadha ati bakka barsiisuu danda'e. Arraba dhiisi bakka illolin. Akka amantaan lolisiin hin jiru. Hin jarjarin. Dhalootan doomsin. Namni sirraa maal barata? Barattoota qabda miti. Arraba sirraadhaan barataan. Hin deebisiin kan akka nan bu'a tokkee. Ayyetti fufi obsa wallaala. Akkasin jedhina mana mana rabsinii akka uummataa irratti jiru. Haqa uummataaf deemta taana gara lachuufuu deemuun barbaachisaadha. Maallaqa dura maallaqa walitti kan qabee ana waan tokko si gaafadha. Birri nyaata yoo jettani ana miiloo wal biratti fidaatii nu gaafadha. An deebii qaba. Editis qaba, deebis qaba, waan hundumaa qabna nuti. Bakka kanuma kasiin kabaja. Editii gaafattanii kan tapaqaa binneerraa mana dhaabii baasneerra. Waame edit goone isin hidheessuu dandeenyu waan rakkoon qabu waan waame miliyooniin waame yaatti itti bilbilii waame. Alex waame. Ishi tibbeesso ishi isin hubataadha. Isin hubataadha. Dubbadhaa gurbaa wallaalaa. Yaa gurbaa wallaalaa maannaa arsee malee isin hubataadha jira isin dubbadhaa. No, anyway, amma yaada gamma dubbataa ta'e irratti actually hangaree lachuu keessa iyyuu waa'ee detailii waan baay'ee beekuun qabu. Waa'ee dhimma wangeelaa irratti gaafa inni illee dhufeetiin jedhe personaalee isa hojii illee dubbanne. Amma yaadni obsaan dhumarra kaase kun waan jalqaba dubbachuudhaaf dubbataa turedha. Namni tokko bu'ee uduu miliyoon dhufee baay'ee gaariidha. Silaa kallattiidhaan isa gaafataa. Fakkeenyaaf viidiyoo achirratti viidiyoo waraabeedha jalqaba Alex kan inni mul'isaa ture. That's fair. Waan dogongora qabu hin qabu. Garuu amma oduu bilbila illee haa ta'u Alex namni wayii itti bilbiltanii intentionally jechuudha. Waan amma akkanumaan kana goonaa oduu hin taane intentionally inni itti bilbilamee oduu dhufee achiin booddee atakka nama abbaa miidiyaatitti taazabdee gaafii kan waan qabattu qabataa. Waan conclude gootu yaada conclude kan keettu illee kaayaa obsaa wajjin
udu inni diskeesii godhe silaa feerta namoota dubbannuufillee fakkeenyaaf jalqabumayyuu yeroo ibsaan dubbataa ture ibsaa fi awwalayyuu waliin dubbataa turanii uduu jalqaba inni dhufee jiraate wama goonullee goonee yoo danda'ame oduu inni dhufe achiin booddee oduu dubbatanii kabiraa ammoo akka obbolummaatti yaada firii ta'e kanas sii kennu dhugaadha amma amantii bakka buteeti miti islaamallee bakka buteeti miti kiristaanallee bakka buteeti hopefully akkasuma jedhee fudhadhu akkasitti amana waan ta'eef. Exactly. Beekamaadha wangeela way karaa jiru arraban dhiisaan jedhe malee rakkoon qabu kunoo inni waliin taa'uu danda'a. Exactly. Amma ajandaa ta'ee ka dhiyaate waa'ee miliyooniiti. Ajandaan kun yoo bu'ee ka'een booddee deebi'ee namni ajandaa biraa gochuu barbaadu marsaa lammaffaatti ajandaa lammaffaa godhee kaasuu hin danda'a jechuudha. Gaafsan ati barbaaddu rejectii gochuu dandeetta, barbaaddu fudhachuu dandeetta. Yoo firii taate garuu akkuma kanallee fudhatte sanillee fudhattee gaafii namoonni gaafatanii balaansii gootee ilaalta jechuudha. Sun itti fufaa ammatti garuu uduu miliyoon uduun dhufne duwaa dubbachuu baannee miliyoon uduu dhufe miliyooniin fuulduratti obsaan waan waliin kominikeetii uduu godhanii gaariidha jedhee yaada akkuma yaada balaansii gamaa gamanaa gochuutti jechuudha. Thank you. Hayyee waan isin gaafa waan uummatarraa funaantan kana uummataaf ifa gochuu fedhiin qabdan. Dhaggeeffadhu tokkummaa maaliifi dhaggeeffadhu nuti haqaaf dubbatan haqaa dubban. Miliyoona bukkee kaa'ee gaafinni himateef deebiin hin kennu. Sooshaal miidiyaa irraa immoo waan poostaa jira. Isin himatee poostaa jira. Naawwaam. Maaliif isin jedhe beektaa? Isin himatee poostaa. No. Nama poostu isa miti kan poostu godhe. Tokkummaa as tokko darraanaa galitaa. Nafichisiisi gaa. Alex dubba. Nafichisiisi. Alex nafichisiisi. Fitar. Inni nu poosti hin goone TikTok irratti poosti hin goone waan ta'eef. TikTok irratti post waan hin gooneef miidiyaa argitanii isa naawwaama isa fileetitti ediitii yoo barbaadan isiniif han godhaan siin jedhanam. Itti gaafatamadha. Waan isin gaafatan ittiin gaafatamu. Garuu isa nu waamati eegaa qabarbaad wal bukkee kaa'ati. Isinii galeeraa yaadi koo. Isa shool waan inni haasa'e mada keessa galee isa dandasan haasa'e sana ammoo yaadni keessa dhaggeeffachiifte. Yaadni keessa naa galeeraa Alex waan dubbachuu itti dubbadhu sana booda waan gaafadhu hin qabaa. Dogoggoruma jara kana tokko wanta yeroo hundarraa taajjabu miliyoon gaafanni gadi bahee amantii biraa arrabsaa ture dhiisii namni jedhuun hin turre. Wanti kun amantii namaa tuquun sirrii miti dhiisii yoo dhugumaa Pirotestaantii keessa jiraatte amantii Musliimaas kan Kiristaanaas hin tuqinii jedhee namni dhoowwu hin turre. Gaafa sana deemanii ati dhiira goota koo itti cabsi jedhan isa gaafa inni qabamullee jechuudha. Akka inni qabameeni namni waa'ee gargaarsaatiif miliyoon deeggaramuu qaba meeshaan mana isaa saamameera caccabeera jedhee uummata walitti qabee lallabaa macaafaarraa wal qabsiisee uummata garaaraasee deeggarsa walitti qabsiisaa ture waajii isa maarra badheeratu kana. Inni silaa barsiisaa amantiiti jedha. Kan isa gaafatame maal? Qarshii maqaa miliyooniin abukaatoo binnaaf jettanii walitti qabdan eessa ga'ee maalirra ga'e ifa godhaa jennee gaafanne nuyi. Isa waa'ee kan abukaatoo dhaabuudhaaf jarri kan keenyaa walitti qabanii inni isa deebisuu dhiisetti isa kana gaafata. Kan keenyaa mana amantaa keenyaa mana kiristaanaatti deebisna malee asitti hin deebisnu jechaati ofii immoo as taa'ee isa kan garee shaadaa gaafata. Kan nuyi gaafanne kan biraa inni waa'ee Sumayyaa waa'ee Usmaan dubbataas taa'ee si galee kun wanti inni agarsiisu tokko jara sana mana isaatti walitti qabatee warruma gaafa gowwoomsee birriirraa walitti qabe ammas achitti walitti qabatee gowwoomsee ukkaamsee dabarsuuf jechuudha birrii. Kan nuyi gaafanne tokkoof tokko inni sila asitti amantii Pirotestaantii bakka bu'ee iftoomina mul'isuu qaba ture. Haqummaadhaan akka deemaa jiru warri hordoftoota amantii biraallee akka baru gochuutu danda'u. Warra garee shaadaa yeroo kaan amantii irratti ittiin wal falmaa turan ittiin qabee cabsuudhaas itti waan biraa ta'e. Kan ammoo siif hin eeyyamnu nuti. Nuti dogoggora yoo qabaannes dogoggora walitti maati. Yoo qeeqa qabaannes wal qeeqaa wal sirreessina. Qoyi obsaan faa warri as keessa amantii Pirotestaantii keessa jirtanu gaafa waajiin asirra taa'ee dhimma gaafatame dhiisee dhimma waan biraa dubbisu kitaaba nu itti banne dhiisee kitaaba biraa dubbisu dhiisi dogoggoraan jenneen. Nuti waa'ee qarshii
Qoyka nafichisiisi kasi Dhimma qarshii qofa na wajjinaa siin jechaan jira. Yoo dandeesse dhimma qarshiin hojjinaas yoo dadhabde moodii isa leeksu. Dhimma qarshii qofa siin godhaa miloonni waluma iyyuu sirreessuu danda'u qabdu waa'ee qarshiiti kan nu gaafanne miliyoon immoo qoyka qoy na jala dubbadibili qoy maasiin dubbachaa jiru dhimma birrii hojjinaa toftaa miliyoon gaafa sinimate eda nama 6,000 irratti taa'ee dubbate. Amma naa fidii siin jedhan dandeessaa fiduu. Maali yeroo kaan waliin communicate gootu maaf hin bilbiltan ofisin amma seen jara waliin dubbanna. Tokkummaa al tokko obsaa gaaffii gaafadhu. Obsaa an baay'een si kabajan beekta. Baay'een si kabajan beekta. Already of nama danda'ullee. Gaafa waajiitiin tuqamu gaafa waa'ee waajii ka'u maaliif jala dhuftaati maaf of dandeessee yooma waa'een kee ka'u of dandeessee maaf hin deebistu. Bakka namni bileem gochuu qabu waajii bileem gochuu danda'a. Siin gaafa nam tokko dhufee si komachuu danda'a qabu si komachuu danda'a bakka. Si galeera waan si ilaallatu irratti deebisiifi. Waan abbicha ilaallatu irratti abbichi deebisuu hin dandeenye mini xabaqannaa miibaaloo nagar hiikum. Si galee amma of danda'uudha bakka. Waa'ee birriis yoo waajii naasa'amu na ilaallatattamini Alexoo. Dhimma na ilaallatu kanarratti waa'ee birrii irratti anaan gaafadhu. Waan inni godheef garuu irra dhuftee harka irra hin qabi. Bakka of danda'a. Inni sofaa danda'u atis of danda'i. Harka irra qabu miti yaa gaafii gaarii na gaafate. Amma kan hin waamame dhimma birrii explain gochuun waan ta'eef maqaa waajjira isaati na gaafadhaadha. Na gaafachuuf immoo nuti ammallee kan gubachaa jiru isin miti dura kan birrii walitti godhe kan du'uuf. Har'a leeksi dhugaa fayyadamta yoo ta'e kan birrii walitti guuruu fi akka ni dursi walitti guure jalqaba jaramaa baaftee waamtee hin gaafatin. Har'a kan nuti guurrachi baasifnaan isinitti gaaffii ta'e. Isa immoo fidaa shibirrii yoo nuumateera ta'e deebiinsi kenna miloon naaf idiin jedhe. Ibsa an baay'ee nama kabaja. Gurbaanis waajii jettan baay'ee naarte waan hin taane afaan na baasee olee beekaan of qusatu. Rahmatullahi barakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome ustaz. Waan jedhe takkituma tana jedhee bu'aanis hojiitti waan jedha. Yeroo isa akka jedhe dhageesse nabiyyi keessaniin arrabsa jedhan kiristaanii takka tibbeessoon qabatee gurbaa obsa jettan kanaas nabi Muhammadiin arrabsa nabiyyi keetiin arrabsa jedhe asirratti. Nama kana fayya qabeettaniini nuti waan sumeeyyaa dhalaa lamaanii bar nuti garee shaadaati mana garee shaadaatitti hin guurre bar dhalaa lamaanii walirraa fudhatee sumeeyyaa fi sumeeyyaa lamaan wallaggaatiif ta'arsiidha. Ni beeyte jechuudha. Waan dhalaa lamaaniif mana garee shaadaatti dhaggeeffadha nama dhaggeeffadha kiristaanii. Har'a sila ani Yesuusiin arrabseen jedha islaamni arrabsinaan jedha. Nama akkanaa kana barsiisaa jettaniif dura buuftanii yaatanii itti beeksoo qofa nama. Birrii namaaf guurtan riippoortii godha namaaf guurtan mucaaf guurtan riippoortii. Jalqaba kan guurte. Maanu gaafatanu kan nu gaafatan akka raawwatan gartee waan namaa nyaatan mucaa kanaaf waan akkasuma jedhe waan namaatu atuun deebisne na gaafata bu'aa jareesni gaafanna waan gaafatamtan maan deebifne gaafadha wallahi jarra kun isin hin jedhu ummata garee wal taatee yaatu tibbeessoon irraa walaba akkaawuntiin ka obsaa kanaati jarana isaatu guuruu ture maallaqa hunda no ani deebiin kenna sin jechaan jira miti maaloo deebite akkaawuntichaa gaafachuuf deemna galatooma amma waan isin gaafadha eenyutu bu'e nama bu'e deebisaa asuma keessaa namni bu'e namuma hin buunedha Maarqos si galchina. Ibsa gaaffii jalqaban si gaafadhu waa'ee waajii ati ittiin gaafatamtu garuu wallaalaa kana jala deemuu keessan baay'een gaddaa ittiin gaafatamtu itti gaafatame isin guyyaa tokko nama tokko jala deemee beekwaan sin ilaallatu guyyaa tokko ibsa sin ilaallatu sin jechaan jira sirraan mormaa jira sin ilaallatu sun rakkoon qabu sin jedhe ibsaa bar sun sin ilaallatu amma ibsa gaaffiinan sirraa qabu mubaarakiinis galchaa ijoollee nama bu'e galchaa. Wannan si gaafataa jiru ibsaanii maallaqa kana laal dhaggeeffadhu ibsana dhageessa miti. Ibsa. Si dhaggeeffataa jira tokko. Maanoo obsaa jechuu goote ati si yoosoo hin taane obsaan dhageessa miti. Obsaa. Si dhagaan jira. Aaw maallaqa kana ijoollee mana madaam keessa gubattee. Asiifachi fuutee asiifachi fiidarraa funaantan. Akka walii galaatti miliyoon naa fiduu dandeessaa otoo kuma na gaafachuudhaaf. Obboleessoo naa obsi gaaffiidha. Oosii ta'e hin deebifta oosii diidan dhiifta. Oosii dirqama miti jechuudha. Dirqama moo maallaqa uummataa iddoo keessan hin fiddan. Kanan siin jechaa jiru
miliyoon gabbayee si himatee jira bar si fakkaatota Amma kee naa himatee fidin jira si deebii isa bira taa'ee deebii dawwaleen si kenna fidaa miliyoon obsika naa nan fidin. fidaa si gaafadhee kee hin fidaa Naa obsika fidish. obsika si Naa gaafadhee fidi. kee fidaa tokkoffaa gaaffii miliyoon qofa osoo hin taane gaaffii hordoftootaa fi uummata keenyaati nama afaan oromoo dhaga'u birriin kun eessa keessan ifa gochuu qabdu koreen gadi baatanii eenyu miliyoon gaafateef osoo hin taane qarshii amma kana funaanne ammi kun baankii akkaawuntii baankii irra galeera ammi kun waadaa galamee ka'e utuu hin galin hafee ammi kun immoo miliyooniin bira ga'eeraa kan jedhee deebisuu danda'u miliyoon gaafachuu eeguu osoo hin taane waan wanti koreen hojjetame tokko koree irraa eegamudha. Wanni uummataa ifa gochuun waan an fakkeenyaaf gargaarsa guddaa wayii walitti qabeen ture masgiida wayiiti akka xumuraattan ibsa godhaa deeme namni nan gaafanne beeke namni isa keessa itti mana amantaa tokko aga miliyoona 3 ofiifan ibsa godhaa deeme gama feesbuuka kiyyaa jechuudha tiiktookii irratti illee jechuudha miliyoona 3 kanan funaane miliyoona 3 sana ifan godhaa deeme uummataaf uummanni na gaafachuu nenne yookaan abbaan namni eenyuun kun birrii kana eessa geesse nan gaafanne anaan jechuudha feesbuuka ilaaluu dandeessaa tiiktook kana jala gasseentee ilaaluu dandeessa aga maallaqa miliyoona 3 funaane ibsa godhaan deeme jechuudha kan akkaawuntii irra gale ka waadaa galamee hafe hunda isaa barreesseen poosti godhaa ture ofii kiyyaa jechuudha akka sana kan sirraa eegamu gaa amma ati uummataaf miliyooniif maallaqa amma kana funaanneerraa akka gareetti gadi baatanii koreen miliyooniif maallaqa amma kana funaanneerraa ammi kun waadaa galameeraa ammi kun immoo waadaa isa galame hin kennamne ammi immoo akkaawuntii irra gale amma kana ammi kun immoo miliyooniin bira ga'eera jettee kan ibsa gootu miliyoon si gaafatee osoo hin taane waan uummata irraa funaante uummataaf ifa gochuu danda'uudha qabda tokko utuu miliyoon hin fidin eegati kana ifa goote booda miliyoon immoo birriin ammana malee ammanni nan qaqqabne jedhee mormatee gaafatachuu fi miliyoonii deebisuu danda'uudha qabda jechuudha egaa amma maaniree gaaffiin keenya jalqaba birrii meeqa funaante uummataaf ifa godhe meeqatu waadaa seenamee meeqatu miliyoonii gale dhaggeeffadhu suuta dhiiti. Birrii amma funaan ammi waadaan galame kan gabaasa goonu mana garee wangeelatti funaannee kiristaana kennee achitti gabaasa goona tokko. Gaaffii sirrii gaafattee gabaasa kan goonu mana garee wangeelatti gabaasa goona achi kootu dhaggeeffadhu. Isa kana siin jedha tokko. Yoo kanan goone immoo birrii kan funaanne nuudha kiristaana funaanne kiristaana gargaaree mana garee wangeelaa kootu gaaffii gaarii gaafatte gaafachuun irra guutuu qabda. Iddoo funaanetti dannee asirrattis gaaffii sii qabu gaafachuu qabu. hannaan himatamtanii Natti akka mursiisa. obsa akka Eenyu hannaan himatee? himatamtan quba qabdaa garuu hannaan Naafi jechuun jam nama sana ana akkasitti maadha. garee Yoo natti haqaaf kuni deemte jechuudha. garee hannaan himatamedha. Dhaggeeffadhu bakka inni itti Yo, ifa godha ala. jette kuni bakka hannaan himatame Dhaggeeffadhu. sii galee amma. Aha. Isa immoo taanaan dhaggeeffadhu. Waa lama naa fudhadhate. Tokkoffaa ilaa. Birrii funaante kan jette mana garee wangeelatti funaannirraa meeqa funaaname meeqa waadaa galee kan jedhu birri kaayyoo funaanneef miliyoona ajjeesuudhaan mana dhaatii namummaadhaaf baafnerra tokko. Isa kana immoo gabaasa uummataaf ni kennina lama. Namni na himata jiraannan immoo tokkee koo eeyyamamaadha. Aleeks eeyyamamaadha. Barbaachisaadhaan Aleeks bira dhaqee qaaman barbaadanii ediitiin godhan Aleeks bira dhaqeen waadaan sii galan. Waadaa jechuudha isa kan Aleeks taayee biraa jechuudha dawwalee barbaadee fi haqa taanan tokko. Kanan ta'u taanaan dura dhaqiiti warra ajjeesu walitti qaban sana eessa ga'ee birri nama kan itti bitan jedhi hoo dhugaadhaaf deemta ta'e. Kan jara warra ajjeesu walitti qabanii kuma dhibba sana Galatoomii miliyoonitti dawwalaa qoy. Namni bilbila miliyoon qabdanuu Mubaarikis ta'u Aleeks ta'u itti dawwalaa namni tokko. Namni bilbila isaa Agasiif tokkee garuu agasiif tokkee waan jeneraalii wayiin dubbadha. Yaaduma walii Amma suuraa galanii. kennime. Tibbeessoo obsaa kennime. fawwaa jedha ammasitti. In jetta waanuma tokko jenuma yaada walii galaadha. Fakkeenyaaf wanti kun personally baay'ee akka amantii kiyyaa akka amantiitti waa'een maallaqaa dhimma amantiiti. Amantiitti balu cimaadha jechuun fi dhimmi maallaqaa dhimma garaagaraadha. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Akka waaqaatti namni waaqa lama bitamuu hin danda'u jedha macaafa qulqulluu keessatti. Maallaqa garasitti ol kaasee kaa'a jechuudha. Amanamummaan keenna boodaafillee akka waldaa itti illaa ta'utti akka garee gargaarsaatti yoo namni gaafii gaafatu. Uduu gaafachuu baatanii gaariidha. Uduu isin gaafachuu baattanii gaarii. Eega gaafattanii boodumaafuu feesfulnesii kennaaf kan isaan gaafatanillee achumatti hafeeti. Uduu danda'ame barsiisaa obsaan asitti ebalu abbaan fedhellaa gaafatuuf qajeelaa ta'eetii miti gaafiin gaafatan. Isaan odiit godha miti. Isaan odiitu nu godhaa abbaa biraatu dhufee odiitu godhaafi miti. Uduu ala ba'uu baate uduu miiloo ala baasuu baate baay'ee gaariidha.
Udu ala baasee inni paablikii gochuu baate baay'ee gaarii. Eega paablik godhee waan kana boodumaafu maqaa keenyayyuu qulqulleessuudhaaf maqaa wangeela lallabamullee qulqulleessuudhaaf udu wanti kun kiliir ta'e yoo danda'ame isaaniif jedhameeti miti baay'ee jalaa koomintii tokko argaa ture. Waa'ee tokkummaatiif miti waa'ee Aleksiitiif miti. Waa'ee uummata waan kana dhageeffataa jiruuf jecha udu wanti kun kiliir udu ta'e gaariidha akka yaada tokkootti. Lammaffaa kana jalaa buufannee yookaan maal jedhanii kana jalaa buufannee yookaan gaafiin lammaffaan kaasaattanillee itti aansina. Itti aanee sunillee maal ta'a akka gaafiitti dhufa jechuudha. Mee waan sanillee maal nu godhaa jennaa odiif nu godhaatii kiliir paablik godhaa jenna. Isallee teennee ma dhageeffanna. Achiin booddee kamtu sirriidha kamtu sirrii miti wanti jedhu ifa waan ba'uufi baay'ee asumaan itti bilbilaattanii fi dhiifama. Waaqayyo yeroo tokko wantoonni tokkotu disturbansi yeroo ta'anii hamaa qofaafi miti gaarummaafillee waan dhugaa wayii baasuu waan barbaaduuf waan qara maqaan badaaru wayii baasuu waan barbaaduuf wantoonni akka ta'an eeyyama. Akka macaafa qulqulluutti waaqatu waan godhaa uduun taane uduun hin eeyyamne homaan taane. Kanaaf ta'iitii waan qulqullaa'u barbaadutu jiraafuu waan ta'eef nu keessa qofaafi miti baay'ee kabiraallee garasiillee waan qulqulleessu jirutu jira waan ta'eef waa'eef wanti kun ka'e let we try all our best. Clear kana goonu gaafii lammaffaa mukaan udu hiriira qabsiifne jedha akka yaadaatti. Thank you. Nama lamma baqa yaada tibbeessoon fudhadheera tolee yaada gaarii kaasa tibbeessooni uummata biraatiif kiriil gochuudhaa fi meeqa galee meeqa beekan jedhu yaada gaariidha kun isa kana qajeeladha. Maaliif warra biraa barsiisuudhaa fi birrii maqaa walitti qabne hin nyaanne hojii oolchineerra. Kanaaf gabaasa guutuu yoo barbaadde immoo walitti qabeen miiliyoon iddoo jirutti siin gabaasaa yeroo naa kenni boordii wajjin jechuudha. Haqa isaati waan ta'eef guyyaa naa kenni tokkuma. Haqa waan ta'eef nu dhageessanii barbaannaa waan barbaadan isiniin fidaa boordii koree walitti qabee waadaan sii galu. Miiliyoon walitti fidee ammana waadaa galee ammanatu ba'ee kanoota kan jedhu haqa isaa siin dhiyeessaatii yeroo naa kenni. Yoomitti barbaadde. Ela kun waliinu galchalaa tokkummaa dhageesseettamti tibbeessoon baay'ee tibbeessoon galatoomi yaada bilchaataa nama kanarraa barbaadna nama dursaa hawaasa tokko garee tokko ta'ee namni akkasitti dubbii madaala kaasu dubbata. Sigalee abidda ofirraa buusanii kaanii kan nama irraa buusuu dhaqu yookaan immoo qaawwaa ofii duuchatanii qaawwaa namaatti quba qabu malee qubarra kaanii quba namatti hin qabanii. Kanaaf namni gaafatame namni asitti matame gaafii biraan gaafatanii isa gaafatame dura nuuf deebisu hin. Gaafii waajiin amma gaafate nutu gaafate dura akka mana kana ol galeen warra miliyoonii fi baasuudhaaf walitti qabe qofa miti. Miliyoonitti akka murtaa'uuf illee nullee qarshii walitti qabne irraanni sunis eessa akka ga'e qaamni sana gochaa ture ifa nuufa godhu jedhee utuu waajiin utuu nam tokko dhufin kan gaafate ana. Iftoomina barbaadna nama kamirrayyuu waan gaafii nutti ta'u eenyurrayyuu harkan qabnu. Inni isa gaafatame dhiiseet waajiin amantii arrabsuudhaaf ergamaa keenya arrabsuudhaaf gaafanni jedhu obsaan dhiisi sirraan bareedu hin jenneen asirra taa'e. Ustaazonni as keessa jiru. Namoonni qaraan as keessa jiru. Namni Yesuusiin arrabse hin jiru. Utuu jarri arrabsanii cal jennee ilaallu. Dhiisaa hin namani. Sinirraan bareedu jennaan. Isa kana wal gorsaa deemaa wal sirreessaa. Akkasi. Sini galeera tamaneeran bakka. Obsa gaaffiinsi gaafa yeroo ati jetti dhagayeera ammallee gaaffiinsi qaba. Yaa yeroo sii kenna gaaffiin koo garuu haga yoonaatti maallaqa kana kaalkuleet gootanii garee walii galtanii waan raawwattan hin qabdan wiidaa ta'e lafan keenya ganaa walitti funaantanii waan bahe waan irra galee hidaatu moo waan hidaatan hin qabdanuu akkam waansa waan haaraa lafaa kaasuu bocuu deemtu moo eegasii qopheeffatanii lafaa qabdu waan kan. No, kuni gabaasa dhiyeessuudha. Gaafii nu gaafattanii gabaasa dhiyeessuuf immoo koree jira. Koreedhaan gabaasa gaafatamne irraa yoom dhiyeessina akkamitti dhiyeessina waan jedhu walii galtee dhiyeessita malee akkanumaanii dhimma tokko keessa galtee akkamitti eenyu taatanii miiloo hojjetus walii galta. Miliyoon dhufeera nama tokko buusaati miliyooniin nu galcha. Eenyuun buufnee galchina. Kanaafuu yeroo nuu kenna. Okay, miliyooniin galchina hin deemina miliyooniin galchina yaada isaa hubanna. Isuma miti akkaawuntichi immoo feekiidha. Yoo feekii ta'e hin darbannaa ol galcha.
Ilaalaan beeka akkaawunticha. lakkoofsa tokko barreessi miliyoona. Abaaboo darbi miliyoona abaaboo darbi. Abaaboo darbi mee miliyoon. Abaaboo darbi miliyoon. Yaa. Keessaa fixe fakkaata abaaboo si qabu keessaa fixe fakkaata. Gaddaa alaalaa moodiitarri kunoo darbaa'e. Isadha. Isuma mataa isaati. Ibsa si deebifnu ree ibsa si uma buumnee kaane si deebifnu. Rakkoon qabu. Eenyutu Garuu- biizii jira? Qoy ajjalaan bayinii namni biizii jirtan ofumaan hubaa. Ibsaana taa'u. Yaa, agasii fi tokko koo yaadanii amma Nama biizii obsaan jiru kaasellee uduu akkuma nama guddaatti waa wayii waliin mari'adha yoo jedhe namni odiitii illee fakkeenya warri odiiteeraa iyyuu gaafa onna jedhan yeroo kennaniifi yeroo inni jedhu uduu kennineefi Abbaa Caali jirtuu sin moo bilbila bira jirtu Abbaa Caali? Qaal tokko tibbeessu qoy. Jirtuu Abbaa Caali sin bilbila bira? Dhiifama nuufa godhanu akka nutti mufanne sin deeffanna. Sorry. Abaaboo darbii amma miliyoon. Abumaas keessa okay ol seeneera kuno. Aawo. Miliyoonni isa sirriidha moo feekiidha garuu? Isuma. Okay. Okay. Gara miliyoonittu kala mooditaree eenyutu guddeesse? Akkasitti miti mooditaree tara gaggaa tolee nan guddeessa lamaan guddifama akkasitti osoo hin taane tara gaggu mooditarochi. Biratti ol guddifna. Viidiyoo ba'uu dandeessaa miliyoon? Fedha kee ta'e jechuudhumaaf. Baga yeroo jalqabaatiif eegatti dhaabaate irra wal argine miyuutii irraa bahi baga wal argine. Eegee dhaabaate yeroo Itoophiyaa jirtuun ala arreebsi arga. Baga rabbisi baase. Sila dhufee matee ture mucaan kun. Thank you. Ilaa himata saamana keetti komeen nu qaqqabeera. Eegaa miidhamuun barbaannu. Waan gaafatate. Bakka imanni erga si qaqqabe. Elaa akkana sirriya malee inni dhufee mana kootti naa qabii naa maal godhi jedhu wanta akka namas qabeen beeku biyya kana keessatti anu mi'a nuun qabame. Bakka itti fufi. Tokkoffaa nuti abaluu irraa fedhii hin qabnu nama tokko irraa qiimii hin qabnu garee wangeelaa garee shaadaa garee akkasii irraa komii tokko akka dhuunfaatti hin qabnu waan ta'eef waan uummataati miliyoon gaaffii gaafatatee fi baddus tolus arrafamuu hin qabu wanni inni gaafate yaa miliyoon waan akkasiitu mudate rakkoo akkasiitu mudate. Miyuutii godhadhu simiti Mubaarik. Laan hin godhadhu Alex. Tokkummaa garee shaadaa waa akkana godhe jedhamnaan irraan dubbattu jechuudha. Garee shaadaa birrii walitti naa qabee nyaate yoo jedhame irraan dubbattu ammas garuu afaan isin bu'ee dhiifama. Dhageenya bakkaati karaarra jirta waan inni dhagaan jirtu dhiisi dubbii waliin laaqaata. Miyuutii godhadhu. Alex Yaada koo nu banne. naaf gaafachee naa galuu qaba wanti asirra miti hima oolaa miti. Gaafa tasgabbooftee teessee dhaggeeffattu sii gala akkanatti Oye Alex mee naaf galchuu mucaalaa galeera maal ta'e jiru Alex. Eshi. Ela. Baay'ee nan galchaa fi obsaa. Mubaariki ani miidiyaan kun maal gochuu akka danda'u akkam akka waa sochoosuu danda'u tarkaanfii kam akka fudhachuu danda'u namni kamuu jaallatus jibbus hin beeka kan uummataati koo qofa miti uummataa waliin hundoomneeti ka deemu beekamaadha kana gaafan siin jedhu garee shaadaarraa walaba garee wangeelaarraa walaba garee wangeelaa waan arrabsinuuf hin qabnu waan xiqqeessinuuf hin qabnu garee shaadaa waan arrabsinuuf hin qabnu waan xiqqeessinuuf hin qabnu garee shaadaarraa namni komii qabataanaan ulaagaasaa seera eeggatee gaafachuuf qophii garee wangeelaarraa namni gaaffii maallaqaa qabataanaan